dhaaduu kan kee dhaaduu qilleensa gubbaati uumata kallee sooketiin qabeenya akka rafena hidha ay ilmi waa argan beenne didaggamaa jedhe waan beene keessa seentee agiri kee booda akkan taaniin fa'i. Assalaamu alaykum daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa walitti dachaanee jirra zameen maal qabattee deebite yoo jettan har'a warri hayaati waan hayaati haasa'u jirtu argu jettanii dhaga'u jettanii amma walitti deebinee jirra inshaallah waan hayaati nuuf qopheessite istu beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota zamee shaashii akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii alhamdulillah rabbil alamin. Addayaati fi jaarsillee nama meeqa ayaat Muhammad illee akkasitti nu dhaadhu jiranii Said illee hidanii akka malee godhu jiranii garuu yaa ta'u malee dursa fi kabajamtoota keenya dhiirummaa isaaniillee argine dubartummaa isaaniillee argine. Said harka bahee jiranillee isuma sanuu harkuma sanuu qabachuu isaanii isaaf of jajatti fakkaate akkuma isan qabatanii hin hafne jechuudha. Kanaafuu ayaat of jajan kee erguu geessinee kaa'ee Saidin dadhabdanii deebitee Muhammadin qabdan jaartii fi ayaat jechuudha. Badala Said dhabdanii Muhammadin qabdan deebitan immoo chaanala ofinaabane deebi'ee na jalaa cubsisee ka jettu kana. Odo ati te walit isaaf Saidi fi Abdi ayati arara yeddu sente arara senta male kan injirre arara busta male kan injirre gijiba ofte chaanal narra cufe midreeshi jette akkanumatti gijiba naasuftu turte Muhammadi yani ayatillee jaartitanillee waan keessi isaan beenne sente atillee dura ayaati fi Abdi fi jaarsuma keetiin sirriitti qoradhu. Hanga maalirra kaatanii as geessanii dubbiin maali jedhitu atis qoradhu. Waan beene keessa seentee namaaf wal tabaabbartee nama hisiistee nama tumsisuun kanuu gaaruu miti si gaafachiisaa sin jedha yaa ayaat. Ayaat immoo akkumaati taa'artu jirta ganaa nu dhooftaa. Ka qabdi yoo ni danne akkamiin nu dhooftaa nuyi. Kakabdeo irummaa keenyaa maaliyyaa kiyyaanin agarsiisaa gajattee sanumee yaamte attaallalte inni attaallalame fi mitu kabajaa keetiif kabajaa jaarsa keetiif dhufe malee silkiin attaallaltee itti bilbiltee muki inni abbaa fee silkii si yaamee wayidha itti akka jettu kana inni gowwumaa qabeeti miti abbaa fee dhaqee silkiidhaan yaamamee ka dhaqu horii miti tamam horii marga agarsiisan allayyaa seenaami bakka agarsiisanitti walumaan jala deema inni akkasii miti tamam. Akkasitti fakkaatee kabajaa jaarsa keetiif kabajaa keetiif jecha waanan bilbila keetiif kaasee waan si dubbisee waan kotteennaan ati Abdiin dhufee jira maal jettee sababa sanii fayyadamteeti akkas goote seeti. Goonaanis garuu akkuma ati dhaadhateessanii fi garaan geenye odoo garaan ga'een seesee harkaa ba'ee maal fiddaan malee dhaadiin kee erguu sin geessuu akkanumatti afaan kee xureessitaa malee erguu sin geessuu sin jedha anullee si eegganna waan itti fidduu illaallaazamee shoo maal jettaa mee ilaali ayaat. Hayaat immoo dhaaduun kan kee hayaat dhaaduun kan kee dhaaduu qilleensa gubbaati uumata akkallee godhuu hin dandeessu uumata akkas nuutis godhuu hin dandeessu mana kan keetii baatee mana namaa dhattee nama sobdee yaamtee bilbilaan. Obboleessi kiyya sobdee yaamtee achi tumsiisuu takka illee hin dandeessu. Mana namaa erga teessetti taa'uma qabda malee obboleessi kiyya asii bilbilchiiftee yaamtee tumsiifta. Hin qaanfattu ati. Intala Oromootiimi. Maali? Nama bilbilaan yaamteetiin mana ofii sokkitee keessa jirtutti nama tumsiiftuuf qaanfachuu qabda. Kanaafuu Abdiinillee atillee Muhammadillee isin arfanuyyuu bilaashu. Bilaashuma haa afaan bantanii jettan malee waa takka nullee godhuu hin dandeessaniiru. Argitee Saidinillee waa takka godhuu hin dandeessan. Tumnee akkas goonee akkana goonee maal tumtan? Uduu dhiirummaa jetta uduu dhiirummaa teessatti mul'iftaniiti isin harkaa bayaare baay'ee bara dhiira baay'ee. Amma waan isin qopheeffatanii qilleensa irratti ooftani waan anallee akkasii godha akkana sii godha zameellee Sokettiin garrafa akkasi oli dheetin maali ati sokettiin qabeenya garrafena hidha ay ilmi waa argan beenne didaggamaa jedhe kootu kabalaan fuula kan keessa diimessa
ati soketti na wata an kabalan pula ke sidine salat hayati mutarama taita lal ayat ishin daima shi tifakkaanne sokketta nemtu daima shi asfararatu male daima ka sokketta kamatani asfararra male daima mitinui ayat tamam daima keetini akkas godi jette gaafa inni sar sokkett man qabaddu daima sobdeti isuma sana sodaachisi male mushwani nui daima mitiki sokketta kan sodaachistu tamam ebati kanaafu ya ati mana kiyya fedun galu maal jette fedu galte fedu diste jaarsa keeti ingeli sirin jedhu jaarsa kiyyalle seedille homaat akka isan galchu galte diste galtulle mana keetitti galtu baaltulle akka fedi keeti waan nun galchu takkan qabnu no jechuudha nam tokko sodaadhu maali eenyu sodaatte odo jaarsa kee kabajjee odo sodaa qabaatte mana keetitti baatu turte nu argite namni inaara ilma gabbaa garuu hanga keena kanan turre guyyaa tokko bullee gara mana keenyatti deebine tamam ara qabbanesini ati garuu guyyaa meeqa jirta ganda namaa irra deemuun faayidaan qabu bar jiruu addaan fageessiti malee walitti hin fiddu tamam yaabdi nuri an wonni na ajaa'ibemma hayat sokkitee achi haa jirtuuti Muhammadii fi hayat jaartiin Muhammad nama isii manatti yaamtee mana sokkitee keessa jirtu mana Muhammad fa sokkitee keessa jirti mana sokkitee isiin achi jirtutti gisee yaamtee isiin achi fiddu Muhammadii fi hayat maal godhuufiin obboleessa kiyya maal godhutu ban Saidoo maal godhutu ban yaa isiin yoo dhalaan hin kalattee isiin yoo yaamtee jette isaan nama mana isaanii dhufe sareenuu yoo mana namaa dhufte bar kabajaa qabdi nama mana isaanii dhufe jedhe akkamittiin tumaa itti yaanii tumuu danda'an akkamitti tuman haga isin tumtan kan isan daran ana isinirraa baasa zame isinirraa baasu jiraata wal argina ishin ma olteen bultuun ma argatti ayatillee ati amma way Said hiine tumne maal jette akkasitti gammadda takka akkam sin jetti sisa warra ishin jenne akkuma daadii keewu khalaas ayat harka seessistee jaarsi kiyya akkami baa cinqamee ture yaa rabbii akkamintaa khalaas jeetu man akka malee aara ture garuu Saidaman tamam kino irummaa isaa agarsiisee kofoo uffatte ati yoo kofoo uffatte maal jenne kofoo isaa uffattu asii agarsiisee mitiro dhiiraallee dubartii lamaa fi dhiira tokko taatanii dhiira takkitti qabachuu dadhabdanii sin harkaa ba'e jechuudha argitanii kana hirummaan kana dubartummaan kana daadhiin keessan bara afaanuma malee tagbaari irratti oolchine tagbaari keessan illee nagarree gurraa bichaa no akkanumatti iyyaa oolani bar aywa gurraa baccisu maalumaaf himme maqaa namaan balleessina maqaa namaa ebalullee itti bilbilee yoo dhumne akkana ta'aa dhufa maali bakka itti bilbilan hangatu maaliin eenyuun akka jechuutu silaa eenyutu akkas nama jettuu walii guuttateetta nama jecha kana jettuun eenyu akka ta'e beekteetta kana jechuufu maqaa namaa balleessaa hin oolin maqaa namaa balleessuun bareedaa miti amma atiif jaarsi kan keellee tasgabbaayaatiiti mana kiyya jettu deebii mana keetti gali mana kiyyaa miti jettu achumaan achittuu hafi nuti womaan hin galchuufa obboleettiin isiillee obboleettiin Saidillee akkana obboleettiin Saidillee akkana jedhee Muhammadis dubbata obboleettiin Said maal taate gaaf dura abdiin kalataan mana baase arra ani kunoo nadiifaa ganda kiyya deebee ganda kiyya jiraadhaara maal godhu maqaa kiyya kaasan kanaafuu zameen akkuma dubbatte kana ishin amma mush kabajaa miti yaani akka feete taatee yoo dhufte sirriirraa keenyoon takka sodaan qabnu tamam ishii fuudhuu miti si fuudhanii tamam si fuudhanii si keessaa baasan malee maal jaartii lammata fuutaa miti tamam jaartii ofii sodaatteeti jaartii ganda namarra teechisteeti jaarsaf jaartii ol mari'attanii silkiin ol fixxattanii jaarsa kiyya bilbiltanii yaamtanii isa akkas kabajaa keessaniif dhufe malee horii ta'ee fi bilbilaan abbaa fe'e yaamee sin bira hin dhufne tamam kanaafuu ati hoolaadha jettu hoolaa hodatoo baatte kabajaa keetuu hin beektu iyyuu ture hoolaa namaan jetti tamam hoolaa jechuun akka keeti kabajaa keetii fi kabajaa jaarsi ka duraanii ka amma odontee ka duraa wajjin nyaattan wajjin dhugne hunda waan dabarsine yaadeeti maal ta'an jeetuman si barbaada abdiin dhufeennaani kalaas araara buusaa jedhee sa'ii isinitti dhufe malee mush hoolaa ta'ee fi tumamuuf yookiin siin hiitanii akka isaan tumtaniif hin dhufne inni tamam
Waantuma melleen qabu. Muhammad illee eeggadhu sinirraa dalagnaanis. Tamam. Muhammad Hayaat illee nu eeggadha. Aywa. Sinirra naftuu nu eeggadha sinin jedha. Kanaafuu Hayaat akkanumatti ani jaarsa keeti ni fuudha ka jedhe inni nu isitti funaan jenne mana keenya dadda'ee ulaa keenya dadda'ee ka dhufe isa. Maal nu godhin jetta akkanumatti dhaadhiidhaan nu fixxee bara. Odoo akka afaan keetii odoo ta'e qaata dhumne. Nu Wajjin argisiisi. Kinoo maal nummaa dubartii maal gooti hirummaa jettee kofoo hidhattee ka jettee sanuu hinoo waa takka kofoo hidhatee kofoo takkaa miti lama hidhatee si agarsiise tamam inni hirummaa isaa lama ta'e si agarsiise inni kophaa isaa sin harkabee namsanii dhiirri kee keessa jiru jechuudha. Kanaafuu of jajuun gaarii miti yaa Hayaat. Hayaat illee jaartii Muhammad illee aatis keessa qoradhu sinjeera ammallee sirra deebee siifase keessa qoradhu. Waan beeyna keessa seentee agiri kee booda akka hin taane hin ta'in tamaa. Siimeera Hayaat. Dubbii keessa qoradhuuti. Aywa. Dubbii dura keessa qoradhuuti dubbadhu malee dubbii keessa qoratin hin dubbatin Hayaat. Anaaf Hayaat inshaallah wal arguu jiraanna. Isin nadhaadattiimi an dhaaduu malee isi argisiisu jiraadha inshaallah. Akkasi dubbii kana hundaayyuu wanni fide jaarsa isiiti. Jaarsa isii irraa isiin mirqaantee kun akkana haasa'u jirti. Hayaat tasgabbaayi mana kan keetti gali. Tasgabbooftee galuu baatta. Ganda namaa teettee bilbilaan nama yaamaa nam tumsiisu nama si tumuun dhabdaa si argisiisu jiraadhaan zameen. Nuriyaallee maal godha itti Si argisiisu jira. Nuriyaan ammoo akkam goota seeta maal godhan jette Nuriyaallee. Nuriyaallee hayi zamee bar sookettiin akkasitti olidhee kophaa kiyyatti sookettiin akkasitti wayeette. Mucaa keetumi sooketti hidhi akkasitti. Ana zamee kophaa kan kee oliitee seekottiin na tumtaa'u. Aishuu sanatti maaleedha. Ana akkasitti illaan. Ati na hiiteetu na tumtaami. Maa hiitee na tumtaree silaa? Isodaattee ka. Sodaatte hiitee na tumtaka. Namni bari hin sodaanne hidhee nama tumu. Akkasin nama tuma laali. Utuma nama hidhe nama tuma. Anu duu ilaali. Si hidhuu dhiisiititi. Afoo kee dhabbadhe ilaali kabalaan fuula kee si diimesaa. Angashii si hiitee si tumtutti hidhaa sanuu harka sanuu eenyu si qabsiisee nama hiitee tumtaati. Bakka sanuu eenyu si geessisaa jechuun jedhe bakka hidhaa sanuu tummu sanuu hidhaa booda tumtaami hidhaa sanuu eenyutti harka si qabsiisee si hiisisa jechuudha. Waan isin waay ajaa'iba bar hidhettuma jette kophaa kiyya hidhe. Ayiwa afaanuma yaani afaanumaan taanaan tumtee bara akkuma shiini akkuma amma Sa'idiin dhaadattee goote kana akkasitti fakkaate bara. Ka Sa'iduu argine maal dhaadattee? Kophaa taate dhufaa jette 10 taate dhufti tokko sodaan tura tokko kophaa taate dhuftu bara. Kophaa taate. Anaa isitoo. Zaman takkitti si geessi nam tokko akka keetti zahaman barbaannu. Kophaa kan kennu fini Hayaat nama edaa dhukkudhan ta'e kootu. Waa takka namni sodaatan ta'e akka xurii qeensa kana qabu hin jiru. Ati hidheetu situma jetta dubartiin dubartiidha. Anaafati an dubartii ati dubartiidha. Hiiteen na tumtaami ati. Ani duu hiine si argisiisa laal. Waa haadhatan ta'e garaa baate laal. Waasi si waamsa gasliisa. Sanbeekuu qabda. Kanaafuu amma Sayidii ati kofoo hidhattee hirmaa kennaa agarsiista. Amdireesh ka jette kana. Sillamaan illee zameellee atillee gabbaa akka qamisaa uffattan wal agarsiisa isinillee. Tamam. Ishiin immoo akka qamisaa uffattee akka dubartii taate si agarsiisti. Ati hirummaa irratti dhaadattee mee dubartii irratti ulaale hirummaa kellee laalle dhiira ta'ee dubartii ta'ee jette lamaan keessanuu laalle Muhammad illee hirummaa isa laalle jechuudha. Tamam. Deebitanii Sayid aara Sayid qabdanii mucaan tumtan Muhammadin gadi qabdanii tumtan jaartii fi saahiba jaartii ta'etti gaqqabanii isa tuman. Haay Muhammadin tuman isa qabuun. Ati beeku Muhammadin tumanii jedhe Sayid harka baanan akkamitti harka baastaa jedhanii lamaanii Hayaat jaartii isaa fi Hayaat Abdii akkasitti qabanii jechuudha Hayaat shoo. Qabanii nama lamaan tumanii. Allah isa sanuu qabne bara. Isaanii bakka teessanii hedduun isaanii odoo hin ta'in. Biraa kutennillee akkanumatti daadhiin isaanii afaan mammalee faayidataa akka qabdu. Innillee takka manne nyaani ahiyyaa wantoota daawulaawwan jettee amarra. Sayidiin dhabdanii badala Sayid akkamitti nu harka baastennaan isatti deebitanii. Innillee sin harkaa ba'ee nam tokko naa garree sinuma akkanumatti maf carcar bichaan fichichi maalat bichaan muttaaqut manxaaxaati.
تمام تلبا بينጫጫ ባንድም ቀጫለ እናንተ ተሰብስባችሁ ስትጣጡ ምንም አላመጣችሁ ፋይዳ ማፊሽ تمام ማያት አከልመት ነምኒ ያቹዳ ነምኒ ነው ዋሚዶ ነምኒ ወሚዶ በርባዴ ገራ ከሰ ቀበቴትማ ዋን ነመሰንደ ለጋመለ ሐቢበቲ ሙሽ አፋኒ ለጀቴትማ ጥሩባ ፍፍቴቲ ነመሚቱ በር ነማ በፎን ይመቻ ነመሚቱ ሂምቱለት ፋይዳን ቀብኔበት ነመሰንሊ ቆባይን ዱፍኔ ani dhuguma naamte abdiin dhufe jedhee inni sarara buusa maaltu jira jedhee sitti dhufe malee ammallee inni natumti yookiin akka ofeen eegaa jedhee dhufne ati himtee himuu baattee bar waan akka faayidaan qabdu argine ka faayida kee hay sodaara boodatu sobanii yaamanii bar ayo sodaarrattu nufuu jettanii sodaarrattu yaamtanii itti himtaniitu yaamtaniiti saydin dhufa itti himtaniitu waan akkana sitta jamne kootu yoo jettanii hin dhufa waan sodaaree hafu seetanii onne isaanii akka isaanii ilaalan isaa onne irummaa qaba malee onne dubartiin qabne sanuu irri keessa teechistanii bar gamaa gamanatti hedduu teessistanii ira isa eegdanii sitti hajamamee kootu maali yoo jette tamam sanuu irummaa qabaata inni irummaa takkaa miti onne irummaa lama qaba tamam hittinte kootu akkasii godhanne akkasumatti qophaa'ee si dhufe harka keewoo si kennes harka hidee miila si hiiteeti jahaasa ta'e akka inni si godhu taali harka miila hidhamee akka inni ta'e beektaan hidhameellee akkasinni ta'e nam tokko harka irra hin buusne akkasumattuu si'ana harka bahee kutee jechuudha. Akka biyyaatti si qoye. Namni tokko yoo dhahee namni tokko oduu dhahee barbareedduudha. Hin dhoomne yoo. Ay Muhammad akkanumatti habbaa lamaarraa lama akkamitti xiqqishuma shaf goonaan of jajan ka'uu dhaame jechuudha. Qabi harka baanaan qabi qabeette. Qabi kan jettu horii hidhaa keessa sirraa kutee sitti fakkaatee moo qabi gettutti ilma namaati. Astee silaa'uu sayidi kalate malee asteebee kabalaan si jaan jesse sila. Jechuun jaarti namaa jedhe si kabaje malee. Jaarti namaan kabajaa aadaa isaaniitiin jechuun inni tokkummaa kabajaan kan duraan dabarsanii fi kaamma odun ta'een isaan oo kabajaa ofii waan nyaata wajjin dhugan wajjin nyaatan san oo dhiisanii kabajummaa san dhiisanii oo bakka kanaa oo gaan inni immoo ka duraanii san garaa keessa hin jirti. Namni ka darbe ilaala malee ka fuuldura ilaalu tamam. Fuuldura ka duuba waan hedduu waan dabarsanii namni tirii tokko nyaatee dhugnaan nama san deebee harka isaan nyaatu tamam. Akkas ka isaan sila sayyaadanii mee nuriyaa isaan mee waliin nyaanne waliin dhunnee jiraniire yaa ta'u ammallee isaanis dhuguma garaa tuma yaamatanii nama sadii tumu man tokko keessatti yaamatanii ammas taanaanis garaa qulqulluun isaa maal sitti fakkaate isaan nam sadii ta'anii dhiira tokko keessa teechisanii akkasitti harkaa beemtire oo ati rabbiin maal jedha rabbiin oo namni hamtu sitti haadhati gaarii yaadamti jedheemtire inni garaa qulqulluutiin gaarii yaadee mana isaanii dhaqee rabbiin immoo laaffisee harka isaanii baasee humna kennee fi ofii bahee jechuudha. Waa tokko odoon ta'in waa tokko odoon miidhamiin alhamdulillah. Isaan garuu akkas godhanii ka isaan jahaasa godhanii kottu jedhanii maal godhu waa tokko waa namni egaa waa godhuuf nama yaamanii waa qopheessan. Waa tokko odoon qopheessan afaanuma qopheessanii isa eeguun kanuma kalas hirummaa isaaniillee agarree dubartummaa isaaniillee agarree dhaadhii isaaniillee agarree kanaafuu ayat ani mana keetitti galtee galuu baatte ammallee nun galchu. Gallaanis alhamdulillah gara jaarsa keetti gara ilma keetti gallisiniin jenna. Galuu baannaanis kan si baasuu si beeka. Abbaan beeka. Ka abbaatu balee awwaqasa budaana ibbaala. Kanaafuu si beeka malee nu si beenu waan jiru keeti. Nu hundi jiru koofii beeka malee kana maan beeku. Garuu akka beenutti akka saayumatti ani faate jechuudha. Akka wajjin nyaannee dhugnetti gara ilma keetti fi jaarsa keetti deebi. Deebi'uu baannaan immoo kan si baasuu si beeka. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota zamee shaashee. Hanga video biraa ol deebinutti nagaan naa bula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.